Akkam jirtu nagaa keessanii kun dhimma Mansuur Jamaal irratti wantoota odeeffanne qabannees dhiyaachuu ta'a. Mee bilbilaan maal jedhanii maatii fi firoonni waliin ilaalla. Akka maatii fi hiriyoota isaarraa odeeffannetti Mansuur Jamaal guyyaa kaleessaa qabamee gara seeraatti dhiyaachuun dhaga'amee jira. Hidhamuu isaatiin wal qabatee yakkoonni itti shakkaman keessaa muraasni namichi kun biitkoyinii hojjeta yookaan daldala seeraan alaa biraak maarkeetii daldala jechuudhaan shakkameera. Shakkamaan kuni gaafa qabamee seeratti dhiyaatullee birriin guddaan akkaawuntii isaa irratti argamu maddeen ni eeru. Kanaan wal qabatee makiinaan isaallee qabamuutu odeeffama. Namoota nuun dhimma Mansuur Jamaal irratti bilbilaan qulqulleeffachuuf yaallee akka armaan gadiitti yaada isaanii bal'inaan nuuf ibsu. Mee yaada isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Daldala seeraan alaatti shakkamaa jedhanii qabeenyi guddaan harka isaarra jira jedhanii qabanii kan hidhan yoo ta'u ammaaf eeganaa adda ba'a. Tole guyyaa dheengaddaallee qabanii shakkimaanii qabanii hidhanii jecha dhageenye ammaarra immoo irra deebiidhaan qabanii mana hidhaa keessaa isa bushanii qabeenya isaallee makiinaa isaallee qabachuutu dhaga'amaa jira. Birrii guddaa harkatti qabame fa'aa jedhanii haasa'u nuun galleemmatti ganaa adda baafanname. Walumaa galatti dhimmi Mansuur Jamaal irratti odeeffannoo nuti qabnu kanneenii fi kanneen biroo yoo jiraatan dabalataan kan isiniin geenyu ta'a. Maatiin yuutuubii keenya Sunqoo Oromiyaa sabiskiraayib, sheer, viiwuu gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan nu hordofuu hin dagatinaa. Miseensonni haaraan illee yaada dabalataa nu kennuu hin dagatinaa. Guddaa galatoomaa infoormeeshinii kana alaan yoo argan kan walitti deebinu ta'a. Galatoomaa guddaa sin jaallannaa maatiiwwan keenya. Dhimma kana qindeessee kan sin biraan ga'e Eebbisaa Moossaa Hojjetaan jedhama. Yuutuubiin kiyya immoo Sunqoo Oromiyaa jedhama. Sabiskiraayib godhaa. Galatoomaa.